Ayyee akkam jirtan Oromoota hunda nagaa fayyaadha. Dhaamsa gabaabaa tokko dabarsuudhaafin irra live irra dhufe. Akkuma kaleessa dubbatamaa oolletti waa'ee Oromoota walloo laalchiseeti. Lola hamaa deemaa jira. Akkuma beeynu ifirraa ittisaa jiranii. Hanga dandeettii isaaniitti ifirraa ittisaa jiranii ammoo akkasuma madoon hedduu jira. Warra wal'aansa dhabee gargaarsa gahaa hin qabne fa'aa jira. Akkasuma haala kamiin gargaaruu dandeenya waan jiru namoonni biyya alaa jiran hawaasa isaanii qunnamuudhaan gargaarsa diinagdee walitti sassaabuu danda'an jeetii yaada. Akkasumas GoFundMe'n banamee jira. GoFundMe'n kun gargaarsa uummata Oromoo walloo kan amma weerara addaa keessa jiru mootummaa naannoo Amaaraatii fi dhaaba haaraa amma uumame wajjin wal tahanii rakkoo guddaa uummata Oromootirra gahaa jiranii arrallee lola hamaa ture. Saniif akkuma agarru marsaa hawaasaa kanarratti daddabarraa jira. Namoota keejirraayis namni miidhame namni du'es rabbi rahmataa godhuuf warra jannataa rabbi haa godhu. Kana dhaamsa kana dabarsuufin as bahee GoFundMe'n banamee jira. Linkii share goonaa Facebookii keenya irratti illee share goonee jirra. Namoota waan dandeessan as darbaa uummata keenya cinaa dhaabbachuu qabnaa. Waan isaan barbaachisu haruma hundaanuu gargaarsa goonaaf. Where's the link? Okay, linkiin Facebookii keenya illee ni jira. Khasaalee irra illee ni jira. Khadiiroo Edamooti illee share godhee jira. Wanni kun dhugaadha, hedduu nama gaddisiisa. Onnannee waan kana akka furmaata maayii argatu waliin irratti dalaguu dandeenya. Hatattamatti diinagdeen kunis gargaarsi kunis dhaqee fi akka waan isaan barbaachisu mados wal'aannachuu taate maatii warra du'ee kanallee gargaarsa ni tahaa fi ati gargaarsuma garagaraati gargaarsa garagaraa kan barbaachisu meenaa obsaa guutakka. Dhiifama bikka hojiitiin jira. Saniif akka hanga dandeenyutti uummata kana cinaa dhaabbachuun dirqama. GoFundMe linkii share ni goona. Akkasumas hiriirri Oromiyaa guutuu keessa deemaa jira. Hiriirri Oromiyaa guutuu keessa Baalee, Roobee, Jimma University, Gimbii, Harramillee, magaalaa Adaamaa kun hundinuu hiriirri deemaa jira. Waan gaariidha. Wal cinaa dhaabbachuun akkana.
walcinaa dhaabbachuun akkana Oromoo baga Oromoo irraa dhalannee Oromoon goota baay'ee nama gammachiisa. Haalli kun itti fufamuu qabaa. Walcinaa dhaabbannee hiriirri kun hamileefillee gaariidha. Diinallee dhaamsa cimaa dabarsaaf diinaafillee akka ummanni Oromoo tokko tahe ummanni Oromoo walcinaa dhaabbatu onnee walitti godha. Hamilee waliif kennuun kun gaariidha. Ummata Oromoo walloofillee dhaamsa guddaa dabarsa. Isin cinaa jirraa kophaan jirtanii waan ji'u dabarsaa. Saniifuu hanga furmaanni maayyii dhufutti tooftaan adda addaa fayyadamee wanni kun akka itti fufuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Dhiyoon tana Karrayyuudhaan jalqabanii amma tawalloo tun xiqqashoo adda. Tawalloo waan diina sadiin marfamtee jirtuuf diina sadeen kana keessarraa tokkotu hundarra hamaadha. Wanni kun amma itti deddeebi'a. Saniif uummanni naannawa sanii san jirullee hidhannoo guutuu qaba. Ammoo yoo ta'ellee rasaasa faadhan qabne haa ta'u hidhannoo kana yeroo isaan barbaachisutti akka yeroo ammaa kana jechuudha ifirraa ittisuudhaaf self defense waan jaamu malee ummata weeraruufi miti jechuudha. Akka ummanni mootummaan naannoo Amaaraatii fi dhaabni haarayni kun deebi'ee ummata Oromoo weeraruu kana jechuu miti. Hidhannoo kana self defense ifirraa ittisuudhaaf qabanii saniif xiqqishoo keeziin Oromoota walloo kun xiqqishoo adda Oromiyaa biraatirraa godha. Waan biitti wallootuun bakki isiin jirtullee murteessaadha. Saniif hidhannollee ni qabanii ifirraa ittisanii hanganaa'uu dandamatanii jechuudha. Saniif haalan barbaachisaa waan kana hordofnee toohannee hanga dandeenyutti ummata kana jajjabeessuun nu bira jirti. GoFundMe seenaatii waan dandeessan kennaan dhaamsa keenya ummata Oromoo ummata Oromiyaatirraa dhalachuudhaaf akka nama tokkotti hadduudhaan na boonsa. Waan dandeenyuun ummata kana cinaa haa dhaabbannu. Oromiyaan kamiyyuu yoo dhiige nutti dhaga'amuu qaba. Magaalaa Roobee, Baalee, Jimma University, Gimbii, Harramillee, akkasumas Adaamaa, akkasumas magaalonni hedduun kan ummata Oromoo walloo cinaa hiriiruudhaaf if qopheessee hiriira bahaa jiran galata guddaa qabdan. Seenaa dalagaa jirtan warra rafellee haasaa jirtan saniifuu jajjabaadhaa. Dhaamsi kiyyaa waan dandeessan ummata kanaan cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa. Galatoomaa gaa hundaafuu bal'inaan walitti deebina. Hordoftoota asirratti argamtan galatoomaan isiniin jaa. Nagayaan naa tura.